Seenaan isin dubbadhu waa'ee Nabii Muhammad irratti nageenyi fi rahmanni irra jiraatu waa'ee barreessaa kitaaba guddaa biyya Ameerikaa kan ta'e maqaan isaadhaa Maayikal Hart kan jedhamu namoota 100 dhiibbaa uumuu danda'an dhiibbaa isaan uumanis immoo haga biyyi lafaa kun jiraattu kan jiraachuu danda'u jedhee isaani hubadhu. Maayikal Hart namni jedhamu kuni nama dhalootaan biyya Ameerikaa magaalaa Niiwuork ta'edha. Maayikal Hart kun akka jedhee gaafa inni waggaa 25 gaafa sana gosni Qureeshii jedhaman kun yookaan biyyootni Arabaadhaa muka soqanii gabbaranii jedhe kunoo kitaaba isaa dubbate. Innis hordofaa amantaa Islaamaa miti. Maayikal Hart kun barreessaadha malee. Arabaa kun gosti isaa Qureeshii muka gabbaranii gariin isaanii mukaaf salaatanii gariin isaanii dhagaaf salaatanii gariin isaaniis immoo amantaa haaraadhaan dhufe haaromsi inni ittiin dhufe kun immoo hordoftoota guddaa biiliyoonaan hordofamaa jira. Irra guddaa amantaa addunyaa kana keessaa isa tokko jedhee dhugaa baafee jira jechuudha. Bismillah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala thumma amma ba'd. Assalaamu alaykum wa rahmatullah. Arra seenaa ajaa'iba tokko siif himuu deema sinitti himuu deema. Seenaan sunis hundi keenya iyyuu yeroo hedduu fidaaka yaa Rasuulallah jechuudhaan jaalala isaaf qabnu ibsaati turre. Ni jaallannas lubbuu fi qabeenya keenya walitti Rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam ni jaallanna. Nabiyyii ta'uu isaas ni dhugoomsina. Hayyuu ta'uu isaa beekaa ta'uu isaa akkasuma gartee abbaa ideoloojii gartee milkaa'u addunyaa kanatti gartee namoota irra caalan milkaan keessa tokko ta'utti amannee inni ergama Rabbii ta'uu isaanitti amanna. Garuu akkuma nuti itti amannee isaan Rasuula aalamaatii irra caala nabiyyiiti jennee itti amannu beeknu hubannu namootni kaanis kan isaanitti hin amanin ni beeku jechuudha. Fakkeenyaaf anarra gartee seenaa bara dhiyeenyaa kanarraa isinii dubbachuu deema. Garuu gara sanatti osoo hin darbiin dura seenaa wayitan isiniif hima. Seenaan sunis ergama Rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa gartee nabiyyii ta'anii ergamanuu gurguddaan Qureeshii mootoleen ambaasaadaronni biyya Makkaa hundi isaanii Nabi Muhammadii nabiyyii dhugaa ta'uu hin beekan. Akkasuma ergama Rabbii alayhi salaatu wassalaam Nabi Muhammad kuni amanamaa nama wal walitti raasuuf carraa qabaa akka ta'e fuul kennaa akka qabu ni beekan. Nama dhugaa dubbatu ta'uttis ni beekan. Nabiyyii dhugaa ta'uttis ni beekan. Garuu akkamitti mucaa xiqqaanuu keessaa kan isa dhalateetti gaddeebinee amannaa abbootii keenya aadaa keenya rakkisnee jechuudhaan kan agartee didan malee nabiyyii ta'uu isaanii beekan. Hundi isaaniitu jechuudha. Har'a kan isiniif himuu deemu inshaallah waa'ee nama abbaa gartee jechuudha beekaa hojiilee fi addeessaa astiroonomerii kan ta'e Ameerikaatti kan dhalate biyya Ameerikaa lammii magaalaa Niiwuorkitti nama dhalate nama gartee maqaan isaa Dr. Maayikal Hart nama jedhamu beekaa addunyaa kanaa kan ta'e bara 1970 wa'ii keessa bara 1932 kan dhalate jechuudha. Jalqabarratti Maayikal Hart namni jedhamu kuni nama dhalataa biyya Ameerikaa magaalaa Niiwuork keessatti ta'edha. Amantaan isaadhaa amantaa Yihuudootaati. Amantaa Musliimaa miti. Kan inni irratti du'ees immoo amantaa san. Inumaa keessa darbee keessa kuutee jechuudha. Namni Maayikal Hart jedhamu kuni amantaa bira darbee nama gartee gosummaadhaan namatti dhaadatudha. Gosummaadhaan namatti dhaadatudha. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa kana keessatti addunyaa kanarraa namni gosni isaa guddaatii fi namni namaa olii uummata adii akka ta'etti amanan. Ofiif dubbate kitaaba isaa isin agarsiisuu danda'a goolii keessaa nama gartee adiitu hunda caala jedhee amanu keessaa tokko. Jalqaba irratti inni kun itti aansuudhaan uummata adii kana bakka sadiitti qoode keessaa tokko inni. Hundaa ol kan jiru adiidha. Adii kana nama adii duwwaa magaalaa Ameerikaa kana dippiloomaasii bakka sadiitti qoodee adii warra adii gurraacha wal makuu fi gurraacha adii tokkoffaa godhee gurraacha gadi godhee bakka immoo uummanni adii fi gurraachi wal makanii jiraatan jedhee bakka sadiitti qooduuf nama karoorfatee booda irratti milkaa'edha jechuudha. Inni kun beeka amantaan qabus jechuu barbaadatan. Garuu Nabi Muhammadiin akkas jedhee dubbate. An kitaaba kana barreessuu fi addunyaa kanarratti waggaa dheeraa qorattoota beektotaa fi saayinsistoota hedduu wajjin goonee jedhe. Sana booda namoota dhiibbaa uuman 100 qopheessinee kitaaba kana keessatti gartee nama 100 jechuun namoota 100 lakkaa'e. 100 kuni umurii guutuu seenaa isaan hojjetanii fi gaarummaa isaan hojjetan amma biyyi lafaa kun jiraatti jedhee itti amanni jiran kitaabni kun hin jijjiiramuus hin jijjiiramnes ammoo na taa'ee jira. Inni kun kitaaba namoota dhiibbaa uuman jedhee kitaaba nama qorannoo nama 1000 irratti geggeessee beektotni hayyoonni hedduun irratti
argamanii kitaaba kana waggaa 25 itti fudhate barreessuun. Kitaaba kana waggaa 25 eegetti fudhateen booda nama 100 irratti qorannoo gaggeessee 1 2 3 jedhee tokkoffaa irratti namni inni kaa'e eenyu sitti fakkaata? Waan ajaa'ibaati. Yeroo hedduu irra baay'een keenya googilii seerchi gaafa goonu eenyu irra guddaan irra caalaan addunyaa kanaa gaafa jennu tokkoffaa irratti Nabi Muhammadin nuuf fide alayhi salaatu wassalaam. Egaa namni kun Yahudaadha. Amantaa hin qabu. Akkasuma nama gosummaa qabu yookaan immoo nama gosa tokko qofa deeggarudha. Isa kanarratti kitaaba kana dirqama ni kaa'e. Kitaabni kun nama 100 kan addunyaa kana jijjiiran yookaan immoo dhiibbaa guddaa godhan jedhee barreessuu eegale. Barreessaan kun egaa akkuma jalqaba isiniif himuu yaaletti maqaan isaa Michael Hart nama jedhamudha fi tokkoffaa irratti nama filate qaba. Eenyu laata jettee yaaddate? Namni tokkoffaa irratti filatame kun eenyu sitti fakkaata? Kitaaba isaa gaafa eebbisiisu kitaaba kana waggaa 25 itti fixee waggaa 25 booda gaafa kitaaba isaa magaalaa Londonitti eebbisuudhaaf waamicha godhu hunda addunyaa kanaatiif waamicha godhee keessaafuu beeksisa kitaaba kanaa gaazixeessitoota gurguddoo bebbeekamoo addunyaa kanaaf filatee nama 10 akka gartee guddinaa fi jabeenya kitaaba kanaa dhaadheessanuufuu nama 10 affeere. Gaazixeessonni kunis walgahiidhaan waamicha karaa miidiyaatiin gochuu jalqabanii gaafa eebbasaa kitaabni kun maal akka dubbatu gadi baasuuf jalqaba irratti tokkoffaarra kan jiru maqaa eenyu akka ta'e egaa isiniif himuun deema. Michael Hart namni jedhamu kun kitaaba isaa keessatti akka jechuudhaan dubbate egaa namoota 100 filadhe keessaa irra guddaan isaanii namoota dippiloomaasii fi siyaasaan milkaan carra qabeessa ta'an keessaa Nabii Muhammad ibn Abdallaa isa jalqaba filannoo kootiiti. Kanaaf namootni hedduun filannoo kana jibbuu danda'ani garuu dhugaan jirtu immoo akkasii miti. Akkuma jedhee kana ta'uu qaba. Muhammad kun nama gartee hin barreessine jedhe. Hubadhaa kitaaba isaa dubbisa. Muhammad nama hin barreessine nama hin dubbisneedha. Kan inni itti dhalate dhaloonni isaadhaa biyya Makkaa jedhamtu gara biyyoota Arabaa Irdii Eeshiyaa kana keessaa ganda Makkaatti dhalatee abbaa malee fi abbaan isaadhaa otoo inni garaa jiru irraa du'e. Abbaan isaadhaa otoo inni garaa jiru irraa du'e. Abbaa fi haadha malee guddatee. Haati isaadhaa Hamnaa binti Waab jedhamti. Inni kun uummata Makkaatiif warra abbaa qabeenyaa Makkaatiif re'ee tiksaa ture. Re'ee tiksee of jiraachisaa ture. Harka qalleessa. Gaafa waggaan isaadhaa 25 ta'u umriin isaa 25 ga'u ammoo fuudhuu barbaade. Iyyummaa isaatii wajjin dubartii haadha manaa abbaan manaa irraa du'e Khadiijaa nama jedhamtu tokko fuudhe. Kan inni fuudheefis qabeenya isee wajjin horatanii gara gartee hirkattummaa jedhaa ba'uuf san booda haadha manaa dureettii taatee biyya Makkaa keessatti beekamtu taatee fuudhee gaa'ila isaa ijaarrate. Achirraa eegaluun gaafa waggaan isaa 40 ta'u immoo mul'anni wayii isaaf mul'ate jedhe. Mul'ata jechuun mul'anni waayyii jechuudha. Kan afaan Arabaatiin waayyii jennu kanatiyyuu mul'ata. Dhugaadha seenaan kun. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ummata Makkaatiif waggaa 10 re'ee tiksanii jiru. Kun seenaa dhugaati. Waggaa 10 ummata Makkaatiif re'ee eeganii jiraataa turan. Gaafa waggaan isaa 25 ta'us akkuma Michael Hart jedhee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Khadiijaa binti Khuwaylid haadha manaa godhatan. Khadiijaa radiyallahu anhaa haadha qabeenyaa guddoo biyya Makkaati. Qabeenya guddaadha qabdi. Gara daldalaatti haadha qabeenyaa biyya Makkaa kan taate dubartii abbaa manaa irraa du'e jechuudhaan haadha mu'mintootaa Khadiijaa binti Khuwaylid jechuu isaati. Ishee irraa maallaqa fuudhee biyya Shaam jedhamutti yookaan Siiriyaatti naggadaa ture. Sana booda Nabi Muhammad yookaan Muhammad alayhi salaatu wassalaam jechuun kan kitaaba isaa keessatti dubbatu kuni haadha qabeenyaa abbaan manaa irraa du'e waggaa 25ffaa isaatti fuudhanii bultii ijaarrachuu danda'anii jechuudhaan kitaaba isaa keessatti dubbata. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam gaafa waggaan isaanii 40 ga'u jedhee keetiyyuu Nabi Muhammad nama abbaa afuuraa yookaan immoo nama gartee raajii rabbii isaa gara gaaraatti ba'ee gabbaraa ture. Booda keessa gaafa inni waggaa 40 ga'u mul'anni wayii itti dhufuu danda'e jedha.
Maayikal Hertetu jedha waayee jechuudha. Gaara Hiraa jedhee gaara Hiraa dubbatu illee jalqaba. Seenaa isaanii namoota keenyaa olitti baay'isee dubbatee jira. Siiraa dubbatee jira. Hangafaan seenaa kan dubbisu an dhugumatti namtichi kun musliima si'aatin ture. Irra baay'ee musliimtota keenya caalaatti immoo seenaa Rasuul alayhi salaatu wasalaam ni beekaa jechuudha. Nabi Muhammad kun dandeettii garaagaraa qaba jechuudhaan dubbata. Yoo namootni wal lolan walitti araarsuudhaa fi jaallatamummaa fi fudhatamummaa guddaa uummata Makkaa keessatti qabaachaa ture. Egaan Nabi Muhammad gaafa waggaa 40ffaa raajiin yookaan immoo mul'anni wayii gaara Hiraa keessatti itti dhufee jechuudha. Sana booda achi haadha manaa isaatti himuudhaan gara amantaa babal'isuutti eegale. Muhammad kun nama dubbisuu miti. Nama dubbisuu miti jedhe beekeen dubbisuu akkasuma beekeen barreessuu jedhe. Qur'aannis kan mara gaba subhaanallah. Nabiyyiin ummiyyi jedhe nabiyyi dubbisuu sin beeku barreessuu sin beeku jechuudha. Egaan kana booda otoo Nabi Muhammad barnoota qabaatanii fakkeenyaaf barreessuu danda'anii dubbisuu danda'anii harka keetiin quraana kana barreessi jedhee namoonni hedduun kijibsuu danda'a miti. Ati simaa quraanni kun quraan dhugaa miti mormaa jiru miti. Kanaafuu nabiyyiin kun akka inni carra qabeessa taphaa filannoo tokkoffaa kana godhee keessaa inni hin barreessu beekeen barreessu lammaffaa hin dubbisu sadaffaa irradhaa nama gartee fudhatama guddaa qabu gaafa sin jedhu hoogganaa lolaati akka itti lolchiisu beeka. Akka itti uummata araarsu beeka. Dippiloomaasii fi inumaan namni yeroo jalqabaatiif gibira taaksii akka mootummaatti karaa godhe yookaan jalqabsiisee Muhammadii jedhe. Akkamitti seenaa dhugaati. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam maal jedhe gaafa Mu'aaz bin Jabal fa'aa Aliyyi ibn Abi Xaalib fa'aa gara Khaybaritti erganii yaa Aliyyi innaka la ta'ati alaa qawaamin ati ummata Yihudaa tokkotti dhufta. Gaafa dhuftu sanaa gara islaamummaatti yaa'an. Islaamaa jedhin yoo isaan islaamummaa didan immoo gartee akka isaan gibira kaffalan goosisi. Gibira akka kennan. Kennaa gibira. Taaksii jechuudha. Nama karaa godhe keessaa tokko jedhe. Akkasuma jeneraala jedhe. Muhammadiin kun jeneraala. Fakkeenya maaliif kaa'ee gaafa lola Badrii. Ajaa'iba namtichi kun. Lola Badrii keessatti inni kun otoo hin darbiin dura maal jedhe Nabi Muhammad kun waggoota hedduuf yaamicha islaamummaa gaafa dhiyeessaa ture karaa nagaadhaan biyya Makkaa keessatti fudhatamiinsa guddaa dhabuus hordoftoota muraasa argatee jira. Haga haati manaa isaa Khadiijaanii fi adarri isaa kun jiranutti nageenyaan jiraataa ture. Sana booda haati manaa isaatis abbaan adarri isaatis eeggaddoonni roorroon guddaan itti hammaachuudhaan jedhe gara biyya Madiinaatti godaananii. Yeroo godaanan booda jedhe asirratti jalqaba yaamichi inni godhee biyya Yathrib jedhamtu yookaan Madiinaa har'aa kana keessa gosa lamatu jiran jedhe. Gosni lamaan kun kan siiraa keessatti beeknu gartee Awuziif Kaazaraj nama jedhamu waggaa 120 nagaan dhagaa waltumaa turan. Dhagaadhaan waltumaa dhiiga wal buusan. Inni kun dubartii yoo akkana baate dhagaan ajjeefamti. Ilmu dhaguun wal fixaa turan jechuudha. Jara kanaa walitti araarsee abbaa nagaa ta'e jechuudha. Nageenya labsee nageenya buusee biyya sana keessatti. Kanaafuu nama biyya sana gaafa dhaqu uummata waggaa 120 wal lolan walitti araarsuu keessatti Muhammad nama shoora olaanaa qabatee fi nama carra qabeessaa addunyaa kana gartee jibbiisa irraa gara jaalalaatti jijjiiridha. Lammaffaa irratti kun namoota jaarsummaa fi carra qabeessa ta'uu isaatti gaafa dubbatu jeneraala jedhe. Nabi Muhammad kun hoogganaa waraanaa cimaadha jedhe. Maaliif gaafa inni godaanee waggaa tokkoffaa ga'u kaalandariin islaamaa godaansa sanarraa eegaleetu lakkaama jedhee waggaa tokko booda uummata ni dhiisee keessaa godaane kun gurguddaan mootoleen biyya Makkaa lolaaf isa jala deeman jedhe. Baay'inni namoota isaa wajjin loluuf deemanii qophii waraanaa hin qabu namoota lakkoofsaan 300 jedhe. Kan Makkaadhaa itti loluuf immoo 1,000 jedhe. Seenaa dubbataa bara. Egaan dandeettii waraanaa fi ajaja waraanaa waan qabuuf loltoota Makkaarraa gaditti dhufan kana haala gabaabaan injifatee kaanis booji'ee qaanfachiisee gara biyyaatti deebisuu danda'eera. Gaafa kanaa inni jeneraalaa jedhee dubbataa jira. Jeneraala ajaa'ibaati jedhe. Egaan amantaan isaa kun waggaa namoota muraasaan eegalus guyyaarraa babal'ataati dhufe.
Sana booda waggoota muraasa booda immoo biyya roorroodhaan keessaa baafame Makkaa cabsee seenee bilisa baasuu danda'ee jira. Nabi Muhammad kan inni itti waamu karaa nageenyaa, karaa Rabbiin tokkicha kan isa malee gabbaramaan hin jiru jedhu yaamicha guddaa dhiyeessee namoota akkaan carra qabeessoo ta'anii dhaa jedhe. Muhammad gaafa du'u jecha gartee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhumarratti kitaaba isaa kanarratti ni agarsiisa. Jechi xumuraan Nabi Muhammad dubbate kun gaafa addunyaarraa kaafamu Allahumma arrafiq al'a'la jecha jedhu kana jechuudha. Ajaa'iba! Sana booda amantaan isaadha gar malee baay'atee akkasuma addunyaa irratti inni waggaa 63 jiraatee du'usi har'a amantaan isaadha amantaa gurguddaa addunyaa keessa jiran keessaa isa olaanaadha. Namoota nabiyyoota hedduu keessaa kan akkaan carra qabeessa ta'aniif milkaa'oo ta'anii Nabi Muhammad jedhee kitaaba isaa kana dubbisuu jalqabe. Gaafa inni kitaaba kana eebbisiisuuf madirakiitti ol ba'u, gaafa inni kitaaba kana beeksisuu fi madirakii gubbaa dhaabbatee Nabi Muhammadin dubbatu gaazixeessitoonni hedduun kophee baasanii isa rukutanii jechuudha. Namootni hedduun ergamaa kana adeemsa isaan wal ilaalanii baay'ee lolaa turanii sana booda garuu inni carra qabeessa addunyaa kanaatii fi beekaa seenaa, beekaa siiraa jedhee har'a gaafa inni du'u bara 2011 du'aan addunyaa kanarraa boqote. Kutaa lammaffaan itti aanaa sabskiraabii godhaa akkasuma nu hordofaa. Assalaamu.